Tolee kabajamuuf jaalatamoo obboloota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha guyyaa har'aa kana seenaa baay'ee garaa nama nyaatu qabannee isinii dhiyaanneerra. Seenaan kunis akka armaan gadiitti itti fufaa. Obboleettiin kun oduu isin ta'e maal gootu malanaaf malaa ani wantan godhu dhabeera gargaarsi keessan na barbaachisa waan ta'eef na gargaaraa yaada keessan naaf qoodaa furmaatan barbaadaa furmaata naaf laadha jetti. Obboleettiin keenya maqaan ishee Alamituu jedhamti. Obboleettiin kun shamarree waggaa 23 yommuu taatu dargaggeessi waggaa 26 hiriyaa gaa'ilaatiif ishee gaafate. Haa ta'u iyyuu malee isheen hiriyaa gaa'ilaatitti nama kana hin barbaanne. Dargaggoon kun yeroo hundumaa deddeebi'ee shamarree kana ni rakkisa. Ani baay'ee si jaalladha waan ta'eef atis na jaalladhu walii wajjin jiraannaa jireenya keenya itti fufnaa jechaani ture. Isheen garuu lakkii ani matumaayyuu kana gochuu hin danda'u. Yeroo ammaa kanatti barumsa koo xumuruun barbaada. Kaayyoo baay'een qaba. Kanaaf na dhiisii obboleessa koo jettee dargaggoo kana yeroo baay'ee ofirraa ni deebifti. Inni garuu raawwatee waan isheen jette irraa fudhachuu hin jaallanne irraa fudhachuus hin barbaanne. Egaa dargaggoo fi shamarreen kun waliin mormu turanii inni isheedhaan morkataa isheenis isaan morkatti. Isheen ani kaayyoo koo galmaan gaadhu malee waa'ee gaa'ilaa yaaduu hin barbaadutti jetti. Inni garuu barumsa keessa barachaa akka hiriyyummaatitti wajjin turraa miidhaa tokkoyyuu sirraan hin geessisutti jechaa ture. Haa ta'uyyuu malee isheen garuu ani armee koof tokkittiidha armee kootiif qaqqabuun qaba. Kanaaf yaada kana yaada barumsa koo akka ta'utti barachuu hin danda'u. Bara dhufutti immoo gara yuunivarsiitii waan nan deemuuf baay'ee nama rakkisa. Kanaafiyyuu adaraa kee na dhiisittiin jetti. Inni garuu ani amma fayyoo ta'eyyuu sin eegaa baay'een si jaalladha. Si wajjininis jireenya dhaabachuu nan barbaada ittiin jedha. Ishiin garuu raawwattee ejjennoo ishee gadhiisuu hin jaallanne. Kana ta'uusaa dargaggeessi kun yommuu hubatee waan tokko taa'ee yaade. Innis karaa xonqolaatiin yookaan karaa mortuu qoricha warra namatti godhan kanaa adeemuu qaba. Qoricha Mastafaa Qariisa jedhamu yookaan immoo isa nama jaallachiisa jedhamu kana godhadhee obboleettii kana kan koo godhachuun qaba. Mucattiin kun kan koo ta'uu qabdi jedhee garaa isaatti yaade. Akkuma yaades gara mana hojjettuu yookaan gara mana mortuu kana dhaqee qoricha kana hin godhate. Warri mura kana hojjetanis immoo akkasittiin jedhan turanii. Qoricha kana harka keetti dibattee ishee ittiin nagaa gaafatta yookaan harka ittiin fuutaa ittiin jedhanii. Innis tole jedhee qoricha kana harkaan fudhate. Yeroo qoricha kana godhatutti akkas ture. Gara mana dhugaatii deemee dhugaatii alkoolii fayyadamee xiqqoo quufee ture. Quufee gara mana keenyatti yommuu dhufu balbala rukute. Balbalicha yommuu rukutu inni akka yaada isaatti namni kan biraa waan hin jirreef isheetu naa bana jedhee yaadee ture. Haa ta'uyyuu malee guyyaa sana akka carraa yeroo inni balbala reebutti waan hin taanetu isa mudate. Innis yeroo inni balbala reebu balbalicha jalaa kan banee harmee koo turte. Yeroo baay'ee mana keenya waan dhufuuf akka maatis waan taaneef mucaa koo baga nagaan dhuftee seeni jettee harmeen koo balbala alaa jalaa bante. Isheenis nagaa gaafachuudhaaf harka ishee isatti qabde. Innis naasuu keessaa harkasaa gara isheetti qabee nagaa ishee gaafate. Qorichi inni dibate sunis harmee kootti qabate. Yeroo ammaa kanatti harmeen koo rakkina guddaa keessa jirti. Harmeen koo biyya ulfooftee biyya itti kabajamtee biyya itti ulfinaan teessu keessatti salphinaaf harmeen koo daaddisaa jirti. Qorichi inni ittiin nagaa ishee gaafatee anaaf ture. Haa ta'uyyuu malee harmee koo akka carraa guyyaa sana balbala bane waan ta'eef harmee koo harka waan fuudheef qorichi kun ishee irratti hojjete. Yeroo ammaa kanatti namoonni baay'een harmeen kee maal taatee ni dhukkubsatte moo naan jedhu. Harmee koo obboleessi kun na dhabsiisee jira. Harmeen koo dargaggeessa kana yommuu argitu harkasaa qabdee gadi hin dhiiftu. Innun gatti itti marmitees gadi hin dhiiftu turte. Yommuu mana keenya dhufetti harkasaa qabdee gadi hin dhiiftu.
Anis wannan godhuna wallaale baay'een gadda baay'een bo'a furmaata sana wallaale akka amantii keenyatti gara gadaamii isi fudhadhaa jedheen ture. Inni garuu gongumaa eeyyamamaa hin taane achitti wanti kun hin hiikama waan naan jedhaniif ani gara gadaamii fudhachuu yommuu yaadu kophaa koonaaf hin deemtu kophaa ishee isatti adda baatee abadan socho'uu hin barbaaddu. Yeroo ammaa kanatti rakkina guddaa keessa jira. Mee obboloota koo oduu isin ta'e maal gootu? Fallisaa maalii? Waan kana bifa kamiinan dhaabuu danda'a? Obboleessa kana maal gochuun qaba jettanii yaaddu? Anaaf tole naaf jechuu dideera. Gara gadaamittis hin deemne naaf tole naaf jedhee naa deemuu didee. Isheenis kophaa koo hin deemu jettee wallaansoo naan qabdi. Ani gidduutti rakkina guddaa keessan jira. Armeen koo biyya ulfina guddaa qabdu keessatti salphachaa jirti. Baay'ee gadda baay'ee natti dhaga'ama. Wannan godhuna wallaalee fallina harkaa badeera. Ani bifa kamiinan armee koo ulfadha. Armee koo dhabeera. Armeen koo sammuu isheetti hin jirtu. Qalbii isheetti hin jirtu. Armeen koo waan hin beeknetti gatii baasaa jirti. Kabajamoo obboloota koo mii furmaata naa mala. Malli koo maali jetti obboleettiin kun. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota keenya. Seenaan obboleettii keenyaa kana fakkaata kan baay'ee nama gaddisiisu. Obboloonni keenya shamarranii obboloonni keenya daddargoos waan kana gochuurraa baay'ee of qusadhaa. Gaa'ela kan namaa kennu Waaqayyoodha. Gaa'ela kan namatti ijaaru Waaqayyoodha. Isa Waaqayyo jedhe wajjin yoo jiraannedha. Jaalalaan walii galteedha. Sammuu nagaa qalbii nagaatiin yoo wajjin jiraannedha malee. Nama tokko sammuu isaa dabarsinee kan ofii godhachuun obboloota koo dadhabbiidha. Seexanni immoo yoomiyyuu taanan hidhuu malee hiikuu hin beeku. Ajjeesuu malee jiraachisuu hin beeku. Mee ilaalaa salphina amma kana ga'u. Mee ilaalaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Inni mucaaf godhate garuu guyyaa sana akka carraatti gadi kan ba'e mucayyoo otoo hin taane haadha turte. Haati yeroo ammaa kanatti mucaa ilmoo isheef ta'u wajjin rakkachaa jirti. Isheen garuu hin beektu. Haati jaalattee waan kana gochaa jirtu miti. Rakkina obboleessi kun uumeeni maatiin kun jeeqama. Obboleessi kunis inuma jeeqama. Waaqayyo salphina akkanaa namaa yaa oolchu. Obboloota koo kabajamoo waan akkanaarra of qusadhaa. Namoota waan akkanaa godhan irreen gorsaa deebisa. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waaqayyo isa kanatti nu haa baraaru. Dhaloota keenya haa baraaru.